dhagaa ta'uu isaanii jedha. Gabaabaadha bara. Gaaffii gabaabaa. Bifa gaaffiitiin bifa wal barsiisuutiin yoo ta'e. Dhagaa ta'uu isaaniifin si gaafadha. Ragaa jechuudha. Akkasuma Allaan musliimoonni gabbaran yookaan waaqessaniif sagadaniif sun waaqa tolfamaadha jetta. Ragaansi jedha. Gaafa Nabi Muhammad dhagaadha jettee dhagaa ta'uu dhabuuf ragaa naaf hin finne ati amantii koo arrabsite. Gaafa sanaan raba jedhama. Siigala. Sanaan ala gaafa Allaan waaqa tolfamaadha jette waaqa tolfamaa ta'uu dhabuuf ta'uusaa ragaa fidachuu gaafa dadhabde arraba. Fakkeenyaaf Yesuus ani akkasidhaan jiru. Yesuus seexanaa yoon jedhani ragaa fidiina jechuu qabda. Seexana ta'uusaa. Gaafan seexana ta'uusaaf ragaa hin finne ani amantii sanaan arrabsaa jira. Ani amantii sanaan xiqqeessaa jira. Wanti namoonni keenya adda hin baafanne guddaan isa kanadha. Guddaan jechuudha. Dhimma amantiirraas asirraa haasa'amu. Dhimma fedharraas haasa'amu. Rakkoon guddaanii bakka kanadha. Yoo fakkeenyaaf Nabi Muhammadiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa jechuu barbaadanii Nabiyyiin Muhammadii maarriyyeedha jedhanii xiqqeenya waa barreessuu jalqabu. Akka gaaffiitti fakkeenya gabaabaa. Isin maaliif dhagaa gurraachaaf sagadduu jedhee gaafachuu danda'a namni. Naanna gaafachuu dandeessa. Dhagaa gurraachaaf hin sagadu. Amma yoon dhaqee jechuudha inshaallah yoo rabbi jedhee rabbi natti laafise nan deema kaabaa. Ati dhagaa dhalaa dhagaa gurraachadhaan siif sagadu jedheen viidiyoo waraabachi dhaabbadhe. Garuu ani bakka akkasii dhaabbadhee waa waraabuu hin fedhu. Maaliif hin jaalladhu? Sababaan hin jaallanneef akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 keessa jiru sana Nabiyyi Muhammad waa barsiisanii turan. Akkuma Yesuus barsiisa isaa keessatti waa barsiise. Yeroo waa kennitu harki kee bitaan yeroo kennu harki kee mirgaan hin arginii jedhe. Nan sobee hin jiru wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irra jira. Achirra jira dhaxxanii dubbisachuu dandeessu. Nabiyyi Muhammad maal jedhan? Yeroo waa kennitan harki keessan inni tokko yeroo inni kennu inni biraan arginii jedhan. Achumatti fufee bakkuma nama dubbise sadaffaa irratti wangeela irratti maal jedha? Namoonni waaqa kadhattan iyyitanii hin kadhatiinaa akka namoonni isin arganitti hin godhiinaa jedha. Isinii galee isa kana yoo ammatan bakka sana dhaqee nan godha jedhu kan sababaa isin dhagaaf sagaddannu jettan namoonni muraasni. Dhagaaf hin sagannu nuti. Kan nuti sagannuuf Rabbii guddaadha. Ituu dhagaaf saganna ta'eeti Bilaal nama biyya Habashaarraa yookaan biyya Itoophiyaa jedhamtu sanarraa dhaqee nama bilisa hin taane jechuudha. Yeroo ilmi namaa bitee wal gurguru san dhagicha gurraacha sana mataa isaarra dhaabatee Allahu Akbar Allahu Akbar. Rabbiin guddaadha. Ashhadu an laa ilaaha illallah. Rabbii tokko malee haqaan gabbaramaan hin jiru. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad ergamaa Rabbiiti gabricha Rabbiiti. Hayya ala salaa. Kottaa gara salaataa. Hayya ala falaa. Karaa itti najaa baatan, karaa itti furmaata argattan kottaa gara salaataa. Allahu Akbar laa ilaaha illallah jedhe. Isichaa musliimoonni dhagaaf salaatuu. Isicha obboloonni keenya namoonni tokko nuu jedhan dhagicharra dhaabbatee akkas jedhee waame. Wanta waaqessu tokko wanta gabbaru tokkorra namni mataasaarra dhaabbatee kottaa gara kanaa jedhee waamu. Kanaaf nuti dhagaan gabbaru achi dhaabadhee ilaati dhagaadha nama hin fayyaddu nama miitu jedhee akkuma Umar namni jedhamu ati dhagaadha nama hin fayyaddus nama miitus. Garuu sababaa Nabiyyi Rabbi sallallahu alaihi wasallam siin si dhungataniif si dhungadha malee ati waa tokko waan namaa gootu hin qabdu jedhe. Akkas inni kun asaa deebinu kaanii ilaa waa tokko sinitti madhaggeeffadha. Fakkeenyaa fi wanti lubbuu nama ajjeesisu yakki lubbuu nama baasisu hin jiru seera addunyaa kana keessa. Jiramu hin jiru.
Seera addunyaa keessa jira garuu amantii keessa jira deeyyaadha. Namni Rakkoon qabu rabbitti amantii amanu, deebina. namni Seera waaqa addunyaa amanu Seera addunyaa nama keessa ajjeesa deeyyaa. akka seera waliigala addunyaatti hin jiru garuu biyyoota xiqqoo ishee duubatti hafan keessa jijjiira malee jechuudha. Dees peenaalitti waan jedhamu. eeyyuwaa galatoon ulfaadhu. Garuu biyyoota guddatan keessatti hin jiru waan akkasii. Dhalli namaa du'aan kan adabamu hin jiru. Eeyyuwaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa iyyuu hin jira. Kanaaf Itoophiyaan duubatti haftee waan jirtuufidha si galee. Fuulduratti dhiibna inshaallah warra dhiibu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu akka seera addunyaatti yoo deemte hin jiru jechuudha. Dees peenaalitti yookaan du'aan adabamu. Maali Itoophiyaan addunyaa keessaa tokkodha jechuu barbaadeen. Kanaafuu seera addunyaa keessaa tokko garuu seera addunyaan hordoftu jechuudha. Seera addunyaa foolongotu biyyoota firidamii miti Ahimad. Maaliif seete? Fakkeenyaa fi seera guutti utuu ta'eeti biyya sana keessatti namni firidamiidhaan ba'ee waan barbaade hojjetaa. Namni mirga mataa isaa ibsata. Amma garuu biyya sana keessa waan barbaade yoo dubbatte namas ajjeechaa waan hedhuyyuu Itoophiyaa achuurra ajjeechaa yoo ne gaariidha baay'ee. Maal seete ustaas kan biraa mirga uumamaati waan ta'eef mirga uumamaa kee eenyuyyuu sirraa mulquu hin danda'u. Ifi yoo nama ajjeeste iyyuu Kanaafuu maal isin jechuu barbaadeen dhaggeeffadha. Amantii keessatti seera wanni keessatti malee biyyoota xixiqqoo keessatti malee biyyoota gurguddatan keessatti hin jiru adabbiin lubbuu ofii ajjeefamuu jettan. Amma fakkeenyaaf yoo amantii keessa seenne waa baay'ee kaasuu dandeenya. Amantii keessa hin jira. Amantii kiristaanummaa fi islaamummaa yoo fudhanne iyyuu wantoonni nama ajjeesisan hin jiru. Kiristaanummaa keessas hin jiru, islaamummaa keessas hin jiru. Garuu nuti dhannee qorannee hubannee irra hin geenye ta'uu danda'a waan kana. Fakkeenyaaf akka kiristaanummaatti namni waaqa tokko dhiisee waaqolee tolfamaaf sagade ajjeefamuu qabaa jedha. Kakuu moofaa keessatti. Wanti kakuu moofaa keessa jiru. Kakuu moofaadha yaa garuu amma. Asirratti ifatti akka fakkeenyaatti kaasuun kiristaana waan ta'eef bakka kiristaana bakka kanatti yoo nurri sitti himne wayyuu yookaan hanga bee. Deebisaa deemnadha. Kakuu moofaa keessatti wanti dubbatan dubbiin ture amma garuu. Garuu ati barsiisaa jirta jechuun dhiifama fakkeenyaaf akka amantii kiristaanaatti akkasii jettee dubbachaa jirta garuu miti sobadha waan ati dubbachaa jirta. Kanaafuu yoo nuga. Yoo jiraate. No jiraam jecha jira garuu kakuu moofaa keessadha. Amma kakuu haaraadha kan itti wanti hundumtu raawwatamu jechuudha. Akkuma waliigalaatti seera amantii kiristaanaa keessatti ajjeesi kan jedhu hin jiru. Yoo jiraate. Fakkeenyaaf natti mika jechuun yoo jiraate osoo hin taane sitti immoo jira fakkeenyaaf. No akka seera Museetti namni badii dalagee dhagaan rukutamee ajjeefamu kan jedhu wanta akka kanaa jira. Garuu kakuu moofaa. Sun agartee tokko sun fakkeenyaaf akka inni kaasuu barbaadee ni caale fakkeenyaaf akka inni sana fiduuf waan jedhuuf sababiin isaa iyyuu sana keessatti kakuu moofaa keessatti seeronni ni jiru akka siigalee kakuu moofaan agartee osoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufeen macaafata kakuu moofaan sunniin Kiristoosiin haareffamaniiru. Kanaafiyyuu wantoota akka seera Museetti kakuu moofaa keessatti barreeffaman sana keessatti iyyuu akka aadaa Israa'el keessatti barreeffame macaafni kakuu moofaanii sanneen sana jijjiirameera jechuudha hundisaa fakkeenyaaf dubartittii ejjarratti qabamtee waan hedduu akkasii. Sun hundisaa haareffamee Kiristoos gatii cubbuu sana hundumaa kaffalee kakuu haaraa keessatti hundi keenya iyyuu agartee gatiin keenya Kiristoosiin kaffalameera waan ta'eef namni du'uu hin qabu gatii cubbuu isaallee jechuudha dhiifama malee. Kiristoos illee fakkeenya gaarii ta'uudhaaf fannoo irra ta'ee waan godhan hin beekan yaa abbaa dhiisiif kan jedhe sanaafidha. Kanaafuu warruma sitti balleessan illee akka dhiifama gootuuf. Kanaafidha marka malee ani simamuu miti. Meebi asirratti immoo yoo yaala yookaan. Deebisaa deemuun gaariidha. Xumurtanii? Akkasii garuu gaaffii tokko si gaafachuu immoo barbaada. Ammas otuu irra hin darbine biikoos haasaa irra waan ta'eef wanta ati kaastee akka kiristaanaattis akka amantii musliimaattis nama ajjeesaa kan jedhu hin jiru jette. Sirriidha? Jettee tokko. Jira inni jira innaan isa kiristaana keessatti jiru. Akka amantiitti jiratte. Kan xumursiisinaaf ta'anii bara kan akkas jedhisidha. Akka kiristaanummaatti akka amantiitti nama ajjeesaa kan jedhu hin jiru amantii. Akka amantii keenyaatti akka amantii kiristaanaatti hin jiru. Akka amantii keenyaatti na jette.
Right. Ani immoo akka amantii kamiittiyyu akka kiristaanummaa fi islaamummaatti wantoonni nama ajjeesan hin jiru. Akkuma biyya seerota addunyaa keessaayyuu jennaan seerota addunyaa jedhuu hin danda'amu akka Itoophiyaa fa'aa yoo jenne malee jedhee obboleessi keenya gadaan dubbate okay jennee Yeah. walii galle. Sinii galee amma baay'ee amma akka isaa goonu xiqqoo ishee inshaallah ani tunan dubbadheen xumuratiini. Rifamaa hima dhumsi isaa osoo hin taane bakka kiristaana jedhutti dogoggora waan natti jenne sirreessuuf malee ani itti fufi yaada kan kee. Garuu Elaan ani yeroo inni dubbatu la qalama fudhadhee taa'een barreeffataa oole bar. Hin dubbadhu okay. isa jala. Itti Qalama fufi. fudhadhee si galee maaliif haasaan isa jalaa baduu danda'a natti dallanuu danda'a yoo wal dhaggeeffataa deeman gaarii ta'a. Amma akka isaa goonu. Ela amma ati obboleessa kiyya gadaa maal jettee sunii Yesuus Kiristoosituun hin dhufiin duradha. Maal jedhe Yesuus? Ani seera raajotaa balleessuuf hin dhufne jedheen. Maal gochuuf hin dhufe malee jedhe. Isuma sanan Eh, guutuuf malee seerri sun abadan qubeen tokkoyyuu irraati baduu hin danda'u jedheen. Haaressuuf hin dhufe jedhe. Yaa Dubbisi bakka sana. haaressuuf hin dhufe jedhe. Qubeen tokko irraa baduu hin danda'u hojiirra oolaa jedhe. Galee? Fakkeenya gaariidha. Fakkeenyaaf kanaafuu akka seera Museetti namni tokko gaafa ejjeratti qabamee dhakaadhaan mataasaa keessa dhahamee ajjeefama. So macaafa wangeela Maatiyos keessatti dubartittii ejjera qabanii warri Fariisotaa gara Yesuusitti fidan Yesuus akka seera sanaatti itti fira deema maal godhe? Inni moo Hmm. eeyyugaa waa ejjaan illee waliin qabatu wanti nuti irra dubbataa jirru. Fakkeenyaaf namni kan du'u sababii fakkeenyaaf Sababa nama ajjeesan jechuudha. sababiin namni du'uuf maaliif? Akkuma waliigalaatti yoo ilaalte. Dubbadhee okay rakkoon qabu. Ammas dubbadhee Rakkoon fixannaan qabu miti ittiin kasee dhugaadhaa walumas. Okay. qabatte maal ta'a gaaffii kana jechuun amma ituu naasawatti amma sanarratti qabdee obboleettiin Jechuun keenya callisnee haasoo osoo hin taane fakkeenyaaf gaafa akkasitti walii deebisnu wal amansiisaa deemna. Fakkeenyaaf ani waan ati siin galle callisee yoo naasee waan dhugaa hin taane amma gatiin akkasaa qabu. goona. Bakka Ayya. amma marii taaseennu akkas goona. Okay. Daqiiqaa dhimma nu nama irratti taasinu dhimma kamidha beektaa? Wantoonni nama ajjeesisan akka amantiitti jiru moo hin jiran? Akka amantii kiristaanaatti gonkumaa hin jiran. Yaa. Eshi qotaa na dhaggeeffadhu. Kanarratti taasoo na dhaggeeffadhu obboleessa Qoqaalee. Wantoonni nama ajjeesan